Addunyaan irra jiraachaa jirru kun isa kaan booruu obaasee isa kaan qulqulluu obaasa. Isa kaaniif gaarii yaadee isa kaanitti hammeenya yaada. Maarree waa malee hin dubbanne. Seenaa Aadde Gaaddisee keessatti asoosama kutaa 1-4 waliin ilaalle keessatti miidhama guddaa miidhamuudhaan hawaasa keessatti amma ilaalcha gadhee qabaachuu geessutti geessee jirti. Haa ta'u malee bornaaf darbaa iftaannaaf darbaa jechuudhaan ifaajii guddaadhaan amma mucaa ishee barsiifachuu geessutti Gaaddiseen ammallee imala ishee addaan hin kunne. Namoonni baay'een adeemanii gaafa dadhaban abdii kutachuudhaan wanta godhan wallaalanii amma lubbuu isaanii dabarsanitti ga'u. Gaaddiseenis mucaa koo barsiifadhee karaa ishee naaf darbaalaa jettee umurii ijoollummaa isheetti kan cabde yeroo malee jaalala hin taane keessatti kuftee miidhama hin taane keessaa ba'uudhaaf tattaaffii isheen gochaa jirtu kun hin milkaa'aaf immoo hin milkaa'uuf laa. Kutaa 5ffaa keessatti waliin waan ilaalluuf maxumuraatti dhaggeeffadhaan afeerraa kooti. Maarree namoonni yeroo jalqabaatiif chaanaalii kana dhaggeeffachaa jirtan Naardos Tube sabiskiraayib gochuudhaan ergaan asiin darbuu kallattiidhaan akka isin bira ga'uuf immoo mallattoo bilbilaa kan fakkaattu on godhachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa Gaaddiseen hawaasa keessatti maqaa haaraa tokko argatte. Maqaan isheen argatte kunis maqaa isheedhaaf maluutu hin taane maqaa isheedhaaf hin malle sababa mucaa isheetiif jecha miidhaa irra ga'e dubartii ishee fuula gubataa jedhamuudhaan waamamuu jalqabde. Sababii Gaaddiseen fuulli ishee gubateef mana gubachaa jirtu keessaa dhala ishee tokkittii oolfachuudhaaf jecha utuu mana keessaa mucaa ishee fudhattee gadi ba'aa jirtu abiddi mana keessaa guutuu manaa irraa ariifatee fuula ishee irra bu'ee fuula ishee kan gubee tures. Isa kanaaf jecha godaannisi fuula ishee irratti hafe. Godaannisi fuula ishee irratti hafe kun hawaasa keessatti moggaasa maqaa ta'ee fi Aadde Gaaddiseetti waamuu jalqaban. Gaaddiseenis ishee fuula gubataa gaafa jedhanii waaman owwaachuu jalqabde. Maqaan kun jalqaba isheedhaaf mala utuu hin taane jireenya kaayyuudhaaf siqiqii keessatti kufte waan jirtuuf garatti gortus wallaaltee dhaabbatte waan jirtuuf maqaa kana tole jettee fudhatte. Haa ta'u malee ammas abdiin kutanne. Mucaan ishee kutaa 11-12 erga baratte carraa yuunivarsiitii galuu argatte. Qabxii olaanaa galmeessuudhaan barnoota jalqabde. Barnoota yuunivarsiitii keessatti barachuu erga jalqabde ammas Gaaddiseen jireenya lammaffaa jiraachuu jalqabde. Maatiirraas adda baatee abbaa manaarraas adda baatee mucaa ishee tokkittii guddifachaa jirtu kan ammoo mana barumsaatti ergite. Ammas baasiidhaaf wanti hundumtuu dachaa waan dabalee jiruuf gara kamitti goruudhaaf gara eessaatti goruudhaaf utuu rakkattu utuu jeeqamtu Gaaddiseen mana barumsaa ishee barattee eebbifamte. Amma egaa hojii argattee dhalli koo na bashannansiifti boqonnaan argadha jettee yaada gammachuudhaan guutamtee ilillee guddaa dhageessiftee mandara Aadde Gaaddisee keessatti ilillee guddaan dhaga'ame. Gammachuu walirraa hin cinne utuu dhaga'amee jiru mucaan Gaaddisee carraa biyya alaa ba'uu argatte. Carraa biyya alaa ba'uu erga argatte booda Ameerikaa deemtee jireenya haaraa jalqabde. Ammallee Gaaddiseen manuma duraan jiraachaa jirtu keessa jirti. Mucaan Gaaddisee waggaa 2 Ameerikaa erga turte booda achitti gaa'ila dhaabbatte. Namni isheen gaa'ila dhaabbatte wajjin dhaabbatte kunis
nama lammii Ameerikaa yommuu ta'u, yeroo hundumaa haadha ishee arguudhaaf yookaas aadde Gaaddisee arguudhaaf mucaa Gaaddisee kana baay'ee rakkisa ture. Garuu mucaan Gaaddisee ayyamamtuu taatee haadha ishee abbaa manaa isheetti agarsiisuudhaaf ayyamamtuun turre. Sababni isaas fuulli harmee isheetii Gaaddisee gubatee waan jiruuf. Kanaa ta'ee utuu jiru aadde Gaaddiseen dhala isheetti haa dadhabdu malee guyyaa tokkollee dhala isheerraa waan tokko yookaas gargaarsa argattee hin beektu. Akkuma kaleessa dheengaddaa amala isheetii uffata namaa miicuudhaan jireenya dhuunfaa isheetii geggeeffachaa jirti. Gaaf tokko akka carraa ta'ee abbaan manaa ishee dirqamsiisee gara haadha isheetiitti ishee fudhatee galuudhaaf yookaas harmee ishee ilaaluudhaaf gara biyya dhalootaa mucaa Gaaddisee deemuudhaaf gaafa murteessanitti biyya alaatii ka'anii gara bakka dhaloota isaaniitti ga'uudhaaf gaafa bu'an, olloonni yaa'anii firoonnis dhufanii namoonni hundumtuu argamanii nyaatis dhiyaatee gammachuu guddaadhaan walitti dacha'anii, garuu seenaa nama gaddisiisuuf wanta nama qaanessu tokkotu guyyaa sana argame. Gaaddiseen ala isheen naa gargaartu na wajjin ataatu jettee itti dadhabdee guddifte sun haata ishee kabajuu dadhabuudhaan gaafa harmeen ishee gadi baatee itti marmitee dubbisuudhaaf jettu, gonkumaa dubartiin fuula gubataa kun haadha koo ta'uu hin dandeessu, haati koo ishee miti, abbaan manaan koo yoo si biratti na arge na jibba, kanaaf ati gara golaatti ol seeni, nama bareeddu tokko ollaadha barbaadaa fidaa bakka ishee buusa jechuudhaan harmee ishee tuffattee gara manaa keessaatti ol darbatti. Maarree miidhamni aadde Gaaddisee ammallee akkuma itti fufeetti jira. Dhala ishee irratti illee aaran galfadha jettee kan isheen duddaatti cabde miidhamarraa miidhamatti ta'ee jira. Ammallee aadde Gaaddiseen dadhabinaa dhala ishee irratti dabarsite kana waan beektuuf gola keessa dhaabbattee imimmaan lolaasuu jalqabde. Garaan haadhaa akka isa dhalatee miti, maaliif ofirraa na dhowwita dhala koo, anoo baay'ee si yaadeera, maaliif ofirraa na darbatta dhala koo, anoo si arguu barbaadeera jechuun sagalee guddaa yaadaaf hirmaannaa keessan irratti xiyyeeffachuudhaan kutaa ja'affaan itti waan fufuuf dhaggeeffachuudhaan sheer laayik gochuudhaan na deeggaraa isiniin jedhaa. Guddaa galatooma.